Hiriirri ji'a darbe Tuuniziyaatti geggeessame nagaan hin xumuramne. Kun gareewwan mirga namaaf falmaniif gaazexeessota dhimma kanarratti gabaasan akkaan yaaddesse. I was attacked by a policeman as I was covering the violence against protesters. They hit me with their hands. I lost consciousness. Hokkara mormitoota irratti raawwatamu gabaasaa osoo hin jiru poolisiidhaan haleelamee harka isaaniitiin na rukutan ofan wal'aalee jette. Gareeleen dhimma kana hordofaniif miidiyaaleen akka jedhanitti haleellaan pireesii biyyattii irratti geggeeffame bara pireezidaantii Tuuniziyaa Kaayis Saayid keessatti hammaataa dhufeera. Ça devient de plus en plus difficile. It's increasingly hard to be a journalist in Tunisia. Tunisiyaa keessatti gaazexeessaa ta'uun rakkisaa ta'aa dhufeera. Duraan Tuniziyaan bilisummaa pireesiitiif biyya banaa turte. Kan nama gaddisiisu kana booda fakkeenya sana hin taanu. Tuniziyaa sadarkaa bilisummaa pireesii yeroo dhiyootti dhaaba riippoortaroota daangaan hin uggurre baaseen sadarkaa 21ffaatti gabbuute. Voilà, ça c'était un des acquis les plus importants finalement de la révolution. One of the most Un important journaliste qui peut achievements of the exercer 2011 librement son métier revolution en was Tunisie. granting Bu'aawwan warraaqsaa kan bara 2011 keessaa kanneen barbaachisoo ta'an tokko gaazexeessotaaf bilisummaa hojii isaanii akka hojjetan kennuu ture. Amma duubatti deebi'uu argaa jirra. Haleellaa gaazexeessota irratti raawwatamuuf odeeffannoo daangessuudhaan jedhan. Pireezidaanti Saayid yaaddoo akkasii kan erga heerri isaanii falmisiisaa ta'e baatii darbe ragga'ee booda hammaataa dhufe fudhatama dhabsiisan. Ibsa akkasii karaa waajjira isaanii ifa ta'een bilisummaan bulchiinsa isaanii jalatti yeroo kamiyyuu caalaa akka kabajamu waadaa galaniiru. Qeeqxoonni garuu akkas hin ta'uu jedhu. Dhimmoota bara kana keessa mudatan qofaa innaa ilaalan gaazexeessonni dararamaa to'annaa jala ooluuf yeroo tokko tokkos mana hidhaatti darbamu. Ammas guyyoota warraaqsaa duraa waliin wal bira qabameennaa ilaalamu abbaa irree Abdaan Ben Alii jalatti intarneetiin saansurii ta'u miidiyaaleen walaba ta'an ugguramaniiru. Walumaa galatti miidiyaan cufataa ture. Homaa dubbachuu hin dandeessu, daandii irratti mormii dhageessisuu hin dandeessu, waa tokko akka hin hojjenne dhorkamne jedhan. Warraaqsi Tuuniziyaa bara 2011 Ben Aliin aangoorraa darbuudhaan kitaabota dabalatee uggurri kaa'ame ka'ee jira. Miidiyaaleen marsariitii irratti kan geggeessame fincila uummataa keessatti gahee olaanaa kan qaban yoo ta'u, fincila kana gabaasuuf akka babal'atu godhaniiru. Mootummaan warraaqsa booda bilisummaa miidiyaa balaarra buusu jedhamee himatame mootummaa Saayid qofaa miti. Garuu baay'een isaanii akka jedhanitti duruu karaan itti dhiibbaa taasisan jira ture har'a inni kunuu waan cufame fakkaata.